Nagaan kiyya kabajaa bakka jirtanitti sin qaqqabu an Dr. Daawit Meelbaasaa Iqdee wajjin ogeessa yaala sammuuti. Meelbaasaa Iqdee odeeffannoon fayyaa sammuu hawaasa keenyatti iccitii ta'ee itti fufuun qabu. Kaayoo jedhuun banamee torbanitti al tokko odeeffannoo saayinsawaa fi waqtaawaa ta'an kan miira bilchaataa fi madaaltummaa namaaf kennan qorqalbii namaa dagaagsan isiniif dhiyeessuutti argama. Guyyaa har'aatiif waa shanan hojii sammuu ofii fooyyessuuf, sammuu ofii dagaagsuuf, kan durii caalaa akka inni hojjetuuf, akka inni nu tajaajiluuf godhamuu qaban isiniif qabadhee dhiyaadhee amma dhumaatti yoo na hordoftan maloota salphaa ittiin hojii sammuu ofii fooyyessan ni barattu. Kanneen keessummaa taatan chaanaalii keenya subscribe godhaa, share walii godhaa. Sammuun keenya kennaa uumamni nu badhaafte keessaa isa baay'ee walxaxaa fi guddaa ta'edha. Baay'een namaas sammuu kana haalaan itti fayyadamuu wallaaluun qaamni isaaniif itoo hin ta'in isaan irratti akka inni hojjetu eeyyamanii jireenya boo'ichaa gadaantummaa mana hidhaa yaadaa keessa jiraataa jiru. Kennaa uumamaa ta'us sammuun kan madaqfamuu danda'u, leenjifamuu danda'u, dagaagfamuu danda'u akka abbaan fedhetti akka inni hojjetu gochuu kan danda'amu ta'uu ragaa baay'ee agarsiisa. Kun kan ta'uu danda'u garuu yoo dursa amala isaa akka inni itti hojjetu, maal akka inni barbaadu yoo beekanidha. Isin kanneen har'a gara chaanaal keenyaa dhuftan sammuun keessan haala fooyya'aa ta'een kan kanaan duraa caalaa akka inni isin tajaajilu akkamitti gochuun akka danda'amu isin dhageessisna. Malootni kunneen sasalphoo fi baasii guddaa kan nama gaafatan miti. Baasii karaa qarshiis ta'u karaa yeroo kan baay'ee namarraa fudhatan miti. Namni hundumtuu hojiirra oolchuu kan danda'udha. Egaa kallattiin gara wantoota shanan hojii sammuu keenyaa fooyyessuuf, dagaagsuuf gochuu qabnutti yoo darbinu inni jalqabaa hirriba qulqulluu qabaachuudha. Yeroon hirribaa yookaan hirribni qaamota biroof boqonnaa yoo ta'u, yeroo isaan itti boqotan yoo ta'u, sammuudhaaf yeroo inni itti hojii gurguddaa jireenya keenyaaf barbaachisan itti hojjetudha. Yeroo hirribaatti sammuun odeeffannoota guyyaa guutuu argataa oole, kan barataa oole, kan dhaga'aa oole walitti qixeessuun wantoota kanaan dura beekuu fi kan salphaatti irraanfatamuu hin dandeenye wajjiniin wal qabsiisuun yaadannoo itti kuusuudha. Yaadannoo kana konsolidate gochuuf hirriba isa barbaachisa jechuudha. Kan biraan yeroo hirribaa keessa xuraawaa pilaakii jedhaman kan dhibee alzaamiriitiif nama saaxilan hirriba keessa kan inni qulqulleessu. Kun saaxilama namni tokko dhibee alzaamiriif qabu ni hir'isa jechuudha. Akkasumas hirriba keessaa keessumattuu abjuun kalaqxummaadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Namootni baay'een argannoo ajaa'ibaa addunyaa kanaaf kennan argannoo isaanii kana abjuu keessa akka argatanidha kan haasa'an. Kanaaf namni hirriba halkanii sa'aatii 6 haga 8 sa'aatii 24 keessatti guyyaa mara guyyaa tokko lama miti guyyaa mara argachuun hojii sammuu isaa fooyyessuufis jabeessuuf baay'ee barbaachisaadha. Wantoota dagaagina yookaan fooyya'insa hojii sammuu namaatiif gargaaran keessaa inni lammataan yaada hir'ataa ofirraa fageessuudha. Yaada jechuun sagalee malee ofitti dubbachuudha. Sammuun ammoo waan dhugaatiif yookaan waan riyaalitii ta'ee fi waan yaada ta'e yookaan kan soba ta'e kan imaajindi ta'e adda baasee walii hin beeku. Akkas jechuun wanta namichi kun irra deddeebiin yaadu yookaan ofitti dubbatu keessattuu waa'ee mataa namichaa kan inni ofitti dubbatuun abbaan ofitti dubbatu waan dhugaadha yookaan barbaachisaadha jedhee waan fudhatuuf hojiirra oolmaa yaada kanaatiif sammuun jabaatee hojjeta. Hojittis akka inni hiikamu godha. Fakkeenyaaf namni tokko ani hin danda'u, ani dadhabaadha, ani gadaanaadha jedhee yeroo hundumaa irra deddeebi'ee yaada yoo ta'e sammuun kana riyaaliitiitti fudhatee akka namichi kun dadhabaa ta'e akka namichi kun hin dandeenye agarsiisuuf ni hojjeta. Isuma dhugumaasaa namichi kun dadhabaa fi kan hin dandeenye ta'ee mul'ata jechuudha. Kun hagam milkaa'ina namicha kanaa akka inni booddeetti hambisu beekuun nama rakkisu. Yommuu namichi kun galagalchee ani nama jabaadha, ani nama falmataadha jedhee yaaduu jalqabe sammuun haganuma kana irra deddeebiin waan dhaga'eef kun wanta barbaachisaadha namicha kanaaf jedhee waan yaaduuf hojiirra oolmaa yaada kanaatiif ni hojjeta jechuudha.
Kanaaf gaafa teessan, gaafa hojjettan, nama wajjin jiraattan, lafuma jirtan hundumaatti yaada badii yookaan yaada hir'ataa ta'an hanqisuun yaada ijaarsaa bakka buusuun baay'ee barbaachisaadha. Yaada hir'ataa kana dhaabuuf wallaansoo ittiin qabuun hin barbaachisu. Yaada kana nan dhaaba jedhanii yaaduma kana of keessa deddeebisuunis akka yaadi kun hojiirra oolu taasisa gatii ta'eef faallaa isaatiin yaada hin barbaanne kana yaada hir'ataa kana achumatti dhiisuun yaada qabaataa ta'e pozitiif ta'e yaaduu baay'isuudhaan irra deddeebi'uudhaan isa sana ignore gochuun hin danda'ama, iddoo buusuunis hin danda'ama jechuudha. Qabxii sadaffaan sochii qaamaa idileen gochuu. Guyyaatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 haga 60tti sochii qaamaa idileen raawwachuun niiroonotni haaraan akka mirgan kan jiran walitti dhufeenya isaanii gaarii akka taasisan akka jabeeffatan taasisa. Kun immoo sammuun akka haaromu tasgabbaa'u gochuun ga'umsa raawwii isaatii garmalee jabeessa. Kanaaf namni hunduu guyyaatti daqiiqaa 30 hanga 60tti haga sa'aatii tokkotti jechuudha. Exersaayisii muraasa kan fayyaa isaatii wajjiniin wal madaalu hojjechuudhaan sammuusaa update gochuu, upgrade gochuu, fooyya'insa sammuu isaatiitiif hojjechuu danda'a jechuudha. Qabxii afuraffaan dhiibbaa hiriyaa hir'ataa yookaan negatiif ta'e irraa of fageessuudha. Amannus dinnus nu hunduu dhiibbaa namoota naannoo keenya jiranii irraa bilisa miti. Warrumti an waa'ee namaatti dhimma hin qabu jedhan illee dhiibbaa namaarraa bilisa miti. Kun kan ta'uu danda'eef dadhabina jara sanaatiif dadhabina keenyaan otoo hin ta'in sammuma keenyatu ijaarsisaa niiroonota akkeessituu jedhaman yookaan mirror neuron jedhamantu sammuu keenya keessa jiru. Isaan kun maal godhu? Amala namaa akkeessuudhaan, ilaaluudhaan, haala jireenyaa bakka namaa of buusuudhaan akka nuyi barannu, akka nuyi irraa barru, akka nuyi amala isaanii akkeessinu kan nu taasisanidha. Egaa akkuma hubattan yoo nama negatiifiidhaan, yoo nama yaada jallaa qabuun marfamtan niiroonotni kun barachuun dhiisan namichi kun jallaadha jedhanii. Kanaaf amala isaa suuta irraa baraa dhufnaa jechuudha. Kana qolachuuf maal goonaa? Silaa hiriyaan filannoo keenyaan kan ofitti finnuudha waan ta'eef nama yaada qabaataa qabu, kan namaaf ho'u, kan yeroo hundumaa immoo yaada keenya fudhatu situu hin ta'in challenge nu godhu, kanneen kanaan namoota kanaan of marsuu, hiriyaa akkasii qabaachuu. Yoo nuyi nama amala gaarii qabuun, nama amala pozitiif qabuun of marsine sammuun keenyas suuta isa akkeessuu jalqabaa, isarraa waa barachuu jalqabna jechuudha. Yoo akkas ta'e sammuun ofiis yeroo mara hojiirra jiraata. Dogoggoruun salphatu, maaliif hiriyaa isaaf ho'u kan deeggarsa haalaan hin jijjiiramne isaaf kennuu qaba waan ta'eef yeroo kana innis namaaf ho'uu barataa, nama challenge godhuu barataa, waan gaarii barataa deemaa jechuudha. Qabxii shanaffaan barachuutti fufuu. Sammuun namaa qallabni isaanii guddaan tokko barnoota. Sammuun gaafa waan haaraa tokko baratu niiroonota haaraa uumaa. Niiroonota gidduutti hariiroon jiru ni haaromfama, ni jabaata. Kun immoo dhibee irraanfachuu Alzheimer jedhamurraa nama ittisa. Sammuun namaa yeroo hundumaa fresh ta'ee waa yaadachuu, waa barachuutti fufaa jechuudha. Kanaaf barnoota idilees ta'e kan idileen ta'in fooyya'insa hojii sammuuf gahee guddaa qabu. Yeroo yerootti sammuu ofii waanuma argan iskiilota garaagaraa ta'uu danda'a. Barnoota idilees ta'uu danda'a. Amma danda'ame of barsiisaa deemuun sammuu namaa irra caalaa qaraa deemaa jechuudha. Egaa sagantaa keenya har'aarraa yoo barattanii fi kan jaallattan ta'e viidiyoolee odeeffannoo fayyaa sammuu sichi hojjennus kan kanaan dura hojjennes argachuudhaaf chaanaalii keenya Meelbaasaa Eegdiin subscribe godhaa, share waliif godhaa. Haga sagantaa keenya taanutti nagaan turaa.